Ada. Mangare belandi kami ni jira apa ya? Ada bitani kuno. Ada tani wangote betta. Ada officer dia. Kan. Ya ini. Apa yang mana? Apa yang mana? Mana tabu ki? Imbetu wani wanta imbetu. Tapi sudah ada sekian kita. Apa yang apa yang Excuse? Nah. Si. Assalamualaikum. Waalaikumsalam aboti ya. Akkamati? Dacha fayyuma. Fayya afiyaano. Dacha. Area tana kawo shin jira jedhani. Area tana eessa kana gaarii dhiqachuu danda'a? Oh, nam gaarii si dhiqu barbaadda? Ya fulaan baatee iyyuu fulaan tan harma kan. Eentu naa dhiquu danda'am? Aboti na dhiqaayyoo namni dhibiin hin jirne akka malee dhiqu biyya harm keessa. Jaarsi guddaa nagan qabate dandeette gaarii naan dhiqxa akka tassaa. Aboti ya. Arrin tu tajaarrummaatiin jaarsani tanin. Tunin waan faamilii agartee faamilii teenkee jiranii malee waan biraatiin hirii keen cufu akka qabaddeen kana agartee agamataa. Akkanaa dhiqqa inni heritaansi. Inni heritaansi ani dhiqqaami. Ani dhiqqa ganni kii guddaa miti. Abbotiya. Ammoo si gaafadhoo gaarii hanan magamiin naa dhiqxaa kan. Gabbaa abbotiya walaasumna yoo waliin dhabnu gabbayi. Dhiyaadhe. Gabbaa abbotiya dhiyaadhe. Dhiyaadhe assanti. Amma agamiin naa dhiqxa gaarii han. Abboti beektayi yoo harme jaanjina gartee aduulee sibbaati. Kaalleen hojii gadi beekta nama hojii sii kennu hin dhiyeessan. Akkas. Ofiisaa gadi yaadhu. Ofiis kiyyaa gadi yaadhu. Ofiisi meriyaan ofiisaa yoo bitti arguutu hin jiru. Kootti nasi garsiisa ofiis fuula inni jiru. Kootti ofiisaa dhiyaadha abboti. Ofiisi mee? Kunooti balbala dhaayitee. Ofiisi ati baantu kana? Gateen. Assanti. Dhiyaadha ofiisaatti. Assanti saana. Chaayii dhudhumoo laslaasa sooda sii bita. Ofiisi kan kedhu waan irtaaniyyuu hin qabuuni. Ammaanta midhaasu jira dhiyoo too baasina. Akkasi. Anta ofiisi akkasiitu meeshatti keessatti hin garee. Ofiisi akkana kan ofiisi addaa. والله انا مخيس نجرو لا ممكن تشوفك نجسا نبدا كل اللي تدخل نجرو سنة كلام قبل نجرتو سنت اللي بدون قبل اوان دبا Ammoo ana si gaafadhu gaarii kana agamiin naa dhiqxaa kan. Kees callamoo al callamoo keessallee dhiqa. Keessa falaalee koona cufa dassa si naa dhiqxu fedha. Akkasiyyuu. Hin fakaatiin gatii hin dheetiin. Ofis keessa ma baata ofis keessa hin bahin keessa fala. Ati beekta kastomaa ammaa dhufuu jirtu amma lagatum deebita beekta. Akkas yoo ta'u gaarii kana akka dassa naa dhiqxu guyyaa cufa sun dhufu gar dhibeellee hin deemu. Amma 500 tolchire. Akkasi. 500 manaa kennu. Sawaayee dhibee hin jiru. Amma ati gaaruma kana akka dassa calla naa dhiqxu. Bas dhibee hin jiru. Simuun qabda simuun si. Naa ergi simuun naa ergi bilbili kiyyaan naa ergi. ما انه تقولين او اتون غره تكمتات والله انا مخيت تقولين كيس نجرو قلت لازم تلكم اذا يو جانا كان ولا قبو شا حاجه ترابط مو غران فقول جرتي لا غري اسلي ملت وانا تاري وان كان الخيط ابراهيم تلال سلقيتن يلا مي فدا كم تادسين ابوني تي تنام سي وترغنيك 07 07 29 Bali yake mwenyewe si? Bali yake mwenyewe na. Sawa ayama. Gari hana esan narita kan? Yo ati wana tatu. Arm karakese jabeta. Arma fudi. La. Arma kangarta. Arma kangan ada baboti ya. Asidik asigadda. Sawa ayere. Ayya boti. Bal bal kan ofis kesa yo ba. Adu.
Ayya asante sana. Abbootii Ayya, yaa'ee. ayya. Abbootii gootu. Yaadhi. Amma ana taate Eh. yoo ati irraa baate dhufee fudhadhaa. Ayyee. Ibiin jirgalatu. Ayyee. Yaadhi. Ayya. Jita jalqaba tan obbaasa. Beesee yaa dhufti. قبل هوغرن هوت وقت انت نفقتها هوت إذا كان فجر Areera fayyaaniti simu haadhoofte naani isi laalu deemayyuu. دوباره روزي فين تاتو نسي سيمو دوفتي ان اتلا الترات نمتو اتنا لبي يمبتو Kasilasitti immoo simuun tayyaalleen kireeditti hin qabdu ce'ee isi laalee deemaa jedhetti deemayyuu. ارينا ما انت Dassaan dhagee xaalsatti taa'ee. اما كون في تادي وان بربا تادي غرو في ديمتي قديمتي اي كتا ما نجو Iyyoo akkasiin kasilabitta simuu yoo اتكون ما كان seeda'u. نمصمت Hasimuu Abiyyoon yoo bakka seeda'u naasumtati. kireeditti hin qabennaani martokko deemee olee jumaan laa inteenni leege deemee يقول gadi لك وانا qaqqabanii نجي هوغا leegeen. تاي دفي تاس وان ركنو ديسيتا ما انا مودانا كوان درو ديسو Dharaan itti dhuguma waan dhugaa sitti غرو himuu فدي jira. ديمتي قديمتي اري كجاج اي كجاج قمانتين وان كان انما كم خنين حكى نمسو بريسم بنا اكسل لك كتب رديمت ايشي ميكا تشوف دي تخلات جيتا كان كاتب رديمت وان كان يوتون قرات كم تات Simuun haadhaan naan bittaa akka rakkaare fadhinallee ka'ee deeme. دوبا ريفتلا دو ميخلا لا غورتيو Ina ميخلا لا rifa- غورا كان كاتب رديمت Isii fayyaaniti naani سبا dhagee نملا naan ميلا isbitaala ريوانا geessu نمبر jirani. بعد لسه بقى وانا نيان نمبر بعد خير دف تبي لك ملي Eessi maal kiftee kan? Beesen akan geettumaan intaltii maraatti bata. Yaa illaa beesen tun akan. Tun kum dhibbaa irri hin jirti. Kuma dhibbaa irri hin jirti kun dhibiimmaa. Tiifii. Isin tiifii maarmaa dhiisiddu? Isin tiifii maarmaa kun chaachayisa. Lak. Wanni biyyaa haqqiin namaa nam qabdi diqqayyuma rabbiin na sooretan sooradha dhiisi tanuma nyaadha. Waanuma rabbiin na qarbeecha namaa hin tuqlaalan mallee bantee akkanumaa biraa deemti. Dhiisi haqqi namaati. Acha kaafii. Acha akkas kaafii. Haqqi nama na wul deemti. Haqqi namaati asum kaafii. Ofiis keekkaa'e. تذكرتك انا كنت ادبك انا كنا غير سيجو لانه تاسم نو داو جرام سمو لا داو اوه هلو بوس كم نغما نغا ايه والغي جرا ايه اما مانتنا دو أبونا مانتنا غير اللي تدبي اللي انجرو دوبا bakkan dhufa gaariin kiyya dheena sin jiru mee
Akka ifiyyuu gaarii kiyya ijoolleen naaf fidadhee gad dhufa iyyee akkasii ammaan tan gad dhufa ammaan tan gad dhufa. Dansa boos dansa. Ayyee matan dhufa iyyee matan dhufa. Yeroo gaariin ijoolleen jiru akkam goon intaltan. Intalti gaarii qabal. Qabee. Amree fi loleen jalan dubbatu. Qabbishaa. Yoo. Amree fi loleen tanam nam jalan dubbanne. Yoo garzi kooni sun taa'ee oo midhaan Ishi gaariin kiimee jira. Gaarii kaawoo shigeessa jira biree fintaan chaafu akkan qabannaa. Kaawoo shigeessite. Ishi amma hojii na barbaadani. Amma tan kun dafee kottachuu jirani. Mitingii jira. Ishi bakka deemi fuurree. Anam taa'ee oo midhaasu jiraani jikkoon eessa chaayii Ishi amma jedhamu midhaasu jira. jirta. Gaarii sitti achi kaayaan fuula beekee fuunu amma ishi akkam gaarii akkam ta'ame. Ree waan eegiyaasinii si mudhayee inni olla jiraate. Okay. Naaga fidii jedhaani. Dhaatollee yaasifaa. Dafi Dafi bilbilii filama reeffadde gaariin kottanii yaasinii bilbili. Obsinaanii bilbili dafi. Alo Yaasin. Laali ee jirti. Garolla heeti hana wanni gaarii kaawush kaa'ee jira. Gaarii hin beektanii kenni jiru. Gara ollaa boruuhaan. Jaarti tokko tomaatoo midhaasitu. Achi akkas deemi. Gaarii hiyyayyoo kenni jirin beektanii. Sawa isaan lamtanum simuudhaaf badi. Jaarsi yaattu jindeemu fedha rakkatochi. Ishee yeessanti. Ayyeen dhufaa jedhaayyuu. Dhufaa jedha. Dafa sawa ayyee. Amma jaarsuun simuudhaaf Ayyee. nama ergadheedhaan. Sawa dhahiif jaarsallee dafi. Ariifadhe. Kata nambah na hari cinta. Halo. Oh. Apa dia kam? Oh si. Kita nambah na hari cinta enu jechuu jira. Oh ember. Ya radebi ya yudi ke radebi ya botiya. Okay. Nama kam jiru gad dhufee fuudhatu. Gurbaa rifeensa guddaati. Hayyee itti kennare hayyee. Qabbal hayyee. Hayyoo inni dhufee itti kennaa boyya. Hayyee gaarii itti kennaa furratti kennaa yee dhibiin jiru. Hayyee. Galatoomaa botiya. Yeroo biraallee naa dhiyaadhu. Jaarsa yaayuu simuudhaaf itti kennaa naannoo gaarillee adiineeti yaarii jiraadhe. Sawaayee chaayisuuni siiti rakka Sawa gocha. ariifadhe bakka allee wanyaan deema. Ayyee. Gaarii akka ajaa'ibaatti dhiqaniifiyyuu. Eessa jira jaarsi? Si namni gaarii kana dhiqaa jiru eessa jira laata? Baaliyaa keen jedhan garam jira? Baaliyaa kee? Nagaami? Nagaa baqiyyaa yaada ofiisaati. Oofisni mee? Kanuma qacee. Allah ajaa'iba oofisa waan addunyaa irra hin jirre gaffiddee Ofiisan beektaa akkasuma jechiin gad dhufte. Nama bikka yaanii oofisa guddoo ijaarrachuu dadhabde amma kayyeessaa midhaagaa tokko midhaafattee. Ati ni eenyu jedha na baqiyyaa. Naan yaasin yookaan obsinaan naan jedhan maqaa lachuu na yaama. Obsinaan. Yaatiin obsinaan. Laale qabballetu na erge beettee gaarii naa dhiqaniitiin achi jiraa deemii fuudhii naan jette isin diqqoo dhufuuf biizii taate ma'eentu gaarii kana dhiqeera. Abbayyaa anumaa dhiqe. Baaliyaa kee alla sima. Ambetta cal jedheetuma baaliyaa kee jedhaara malee guddoo sillee beekutti hin jiru bar baaliyaa kee jedhanii naan jette nama sana. Har'aati jaarsaa mate abboo maal taate ati amma gajjedhaa olu taala akkasi gaarii kana dhiquu hin dandeetta abboo duddii diqqoo eessi goggogeemi. Abbayyaa ijoollee barbaadu jira. Ijoolleen xixiqqoo yoo ani deemee hin hojjanne beelaan ta'uuti. Amma baddeel akkasii harma kan taa'ee waan xiqqoo agartee namni natti hin gadhuufu abbayyaa akkasiin duumu. Jaarsa cimaadha jabaadhu kasbul halaali wanni jedha waan akkanaa kana. Jaarsa cimaa abboo jajjabaa. Yana dhoofte si yana bilbilte. Nama akka dhufa gurba rifeensa guddaa tokko dhufaa naan jettee naa heette rakkoon qabu makiinaan kana. Akkasii furaanaa kennee hin deema rasa. Kulfii sii kenna. Furaanaa kenna. Kulfiin isii kan.
Akka ajaa'ibaa dhittee beeki bareechiste. Kanuma maali waan itti hojjattee hin barbaadeetti beektaa. Maashaallah silaa uduu waa qabaadhe anillee homaa hin qabu malee silaa waan xiqqoo tokko si kenna. Rakkoon qaba boqiyyaa dhiyaadhu. Oofisni keellee aga seenaniif illee nama faana deema. Akkachi. Nama ajaa'ibaa. Aduu si baatiin barbaadu. Galatoom. Abshira. Jabaadhu shi. Ayyaa boqiyyaa galatoom. Boqiyyaa eeg boqi. Aboya eeg waa takka bate. Waan raafatte. Kootu. Okay. Ani oofisa akkam cufee kan. Oofisi banaa eeg. Kootu asi garsiisa. Wanni kunini waan isiiti. Akka naa qabe. Ilaali amma wayitaan kee cibeta namni nama nufaa. Ani takka waan namaallee fudhadhee hin beeku. Waan nama takka fudhadhee hin beeku. Gata beeksi akkan geetti laali. Isiin akkamii waan akkanaa mul'atu as keessa keetti? Ani hin beeku beeksi akkan geetti arma akka geettee biraa deemti. Subhaanallah laaptooppii kan maallaqa guddaati. Kan asitti mani laaptooppii dhaan yaan tiifii jedhe. Tiifii miti. Kun teeviidhaan laaptooppii guddaa bar kun. Yaa beeksitallee na dura waan tokko keessan fuun. Rakkoon qabu. Tokko keessan fuun rabbiin na shaayida. Waan tokkoon fuun. Tokko keessan fuun. Galatoomiyyaa. Guyyaa ati nama dassaa beeka akka malee nama dassaa. Ayyee rakkoo. Tole. Nagaatti naa himi. Maallaqa illee sii kennite. Naa kenniti. Ayyee. Nagaatti. Ayyee tole. Waan ta'e tuuni. Ati maaltu jirtare? Asa gulbata beektaani. Ayyee. Galatoo. السلام عليكم. أكمل ولتك. نجامي. جرا. كم؟ قاري توك في السين جراني. ديدا جرا قارن ديدا لابسسه. السيام وفقرنا قد في نجامي. بريدة والله وما نجن. ديدا كنا جرا قارن. جارسك ما دسارك إيه رابيك. كم سامي من الأسيرة. ياسين وما تقول لي غاري سترجته وانا كم وما زارت لي ستين كنني هنجري يا نوما باقي تكو غاري سدر شلينجكم دبلومات في لابتوب كيجر حمل علينا ان كيس ينجرو انا نجر وما نجر بك ماكينه بتقول فينا كنه ديمنا وما ستين كنني اكلتكم دبلومات غاري كيس لك بتديني انا كانوا ديسي اندر بيتا وقاعد تجرتاتي والله ما نشوف كم دبلومات غاري كيس لك بتا Indeed, baada minaan bahee gaabadhannaan ijaarsinuu nam cimee saayinaa ol kaa'edhetti. Duuba an waan akkasii tasumallee hin argine. Duuba jaarsilleen qulfii bichaa na kenne makiina bichaa dhiqee jira akka gaariitti. Hin beeku waan akkana hin argineeyyuu. Amma kubbi dibbilamaa gaarii keessa badee.
Garreedhaan yaasin ati shoo qabdaa yoo jaarsuma tokko illee sitti hin waan kenne. takka garre qulfii bichaan akka inni achi bahe. Waan ajaa'ibu wallaahi. hojii deemachuu jira qarfuun qar wal ga'ii deemachuu jira gara intee dhibeen hin jirtu amma nuwasa gaarisuun barbaada beesuun barbaada nuwasa Jaarsa bira moo? jaarsi barbaada nuwasa dafa Dhiyaadha. Mangaara filandi qabini jira ammoo kiyya. Yaada bitanii kuno. Dhiyaadha jettanii waan goote beektaa? Yaada ofiisaa dhiyaadha. Kanaan kan. Yaa inni. Taboo kiyyaa maal ta'e? Maana taboo kiyya. Hin beektu waan taate hin beektu. ismoo Ani wakkatti gaarii sin lakkifadhaani baagii shilingii kun 200 fi laptooppii kee jira. Ati nam guddaan jedhee ka'ee deemee akka kiyyaatti miksuuni keessan naa lakkiftee wanni ta'innaa waan sun fudhatu maan abboo ati nam guddaani. Saalfattu jaarsi caccabaan dullachi akkana jaarsi du'uu ga'e kun yeroo waan namaa hatu isaa hin ceertu ati xiqqoollee hin saalfattu. Egaa nama wajjin gaafa dhiyaaboo kiyya. Ani akkami waan keessan ta'anii gaarii akkuma inni dhiqeen akkuma dhiqeerra deebi'een abboyya. Akkami waan hantuun na fudhatu. Jilli tagaare. Jirree. maal taate fida matan Abboyya na eegi yoo jennu ni jeesin eegsiti maree. Nana jeesin jedha. Maaltu fuudhare? maal jaarsi kana Yaada kenni jiru. Abboyya ani takwaan nama fuudhu. dhugaa dubbadha eenyu fuudhi ishii eenyu fuudhi Sitti maani abboyya irree natti hin gamirre sitti maani. imra dafi dafiin dafi Polisi geessina nuwaasa. Eega polisi nan geessina ammoo kiyya. Laala dhugaa sanitti hima. Isan nam kan ergattan. sergen Nam kan aduu isin armaan deeminu gaarii dhiqeerra deebi'ee hoodha waan kakke waan kan jedhanii beesin taana laaptooppiin kana jedhee nam kanaa kenna abboo kiyya. Kennate laafu Abbo namicha kana gadi deemnee leo. Akka maraataa. Rabbi sodaadha si keessa geessisan. Abboo kiyya. Hattu si jedha sanu. Mimi naendelea. Mbona mnaweka mzee kwa boot na namjua? Mzee aliniibia madam. Mzee nilimpea kazi anioshe gari. Alafu kuna vitu zangu nilisahau kwa gari. Vitu gani hizo? mali demu jira Eeg meesi olina asau jira isin nagafate. Kuna kabag nilisahau kwa gari. Bag ya white ama ya? Ya white. Na hiyo bag kuna 200k alafu na laptop. So venye nilienda nyumbani nilikuwa busy. So nikatumana kijana wangu mwingine wa kazi. So venye alifika nyumbani hata hakuna hizo bag. Madam, acha nikwambie ukweli. Si huyu mzee wa car wash. Niliona mwenye. Unaona huyu yako kwa pale kwa gari? Yule yako hapo. Huyo ndiye alichukua bag ya white na kitu ameshika na mkono. Akaingia kwa nyumba nyingine hapo. Akiwa amebeba bag ya white, akaenda akaivicha, akatoka mbira. So ni huyo yako hapo kwa gari, si huyo wa garage. Na nilikuwa naongea na simu, akatoka mbio sana na alikuwa anaogopa. So ni yeye, si huyo wa car wash. Ako hapo ndani. Uko sure? Ni yeye, nilimuona. Unajua huyu ni kijana wangu wa kazi. Hapana. Na mwenye namtrust vizuri sana. Hapana, si huyo wa car wash, ni yule ndio nilimuona na macho yangu. Akachukua hiyo bag ya white na kitu kingine ameshika hivi, akaenda akavicha kwa hiyo nyumba na akatoka mbila. Uko sure? Niko sure ni yeye. maja temzin Isiwa isinetu. Yaasiniitti baay'ee fuudheet. Obsinaan. Kamu ergan? Kaum ergan han. Isa fuudheet. Is gaarii banee akka nama waswaas qabu kan akkasiif akkas laalee hidhetti ceemiin tokseenee baagii taana cakkan kaa'ee kan mallee achi keessa ba waswaas qaba. Akka walaaletti gaarii seenee haa itti dhaabate. Shuwaiti. Jaarsi mokkoosoon qabu itti jaarsan mallee akka dasaaminna aga duriiti inni hojii asuma hojjeta. Jaarsaniiti namni mi keessa fudhate yaasinii jetti. Bayi ora Yasin bayas. Bayi. Kabbaay gati. Ot. Haadha keessatti nama ot kara. Jaarsi biyyaatu yaayyuu. Si fuudhee miti mi'a. Nam ergee jiru mormatiin. Eenyutu akkasii jedha abbo?
Mami, ni yeye, mami. Shunde hapo sana. Abu please. Abu bana. Okay, asante. Haya. Abu kiyamal tay. Allah dugana karumati. Dugana Dhiifam nuu godha abbo dhiifam nuu godha. Dhiifam nuu godha. Namni warraabatu cubbu mingi qaba jedhani. Dhiifam nuu godha. Egi. Bakisi ajjeesu. Bakisi ajjeesu. La ilaha Dhiifam nuu godha. Dhiifam nuu godha. Naamanu diddan. Dhiifam nuu godha. Maali naan namni warraabatu beekta cubbu mingi qaba. Namni sargee kenni baagi sun cuf gaarii heessa fuudhee argeetti. Jaarsi nam dubbii qabuuniti nuune dheeyyi. Ati dhiifam nuu godha. Office kitchen. Asante sana ye. Dhiifam nuu godha.